Odaa awwaartii muuziqaa 500 olii fi fiilmii 7 wal dorgomsiisee ogeessota 22 badhaaseeti jira. Badhaasni Odaa awwaartii marsaa 6ffaan dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaamiin qophaa'u hojiilee muuziqaa 500 fi fiilmiiwwan 7 ta'an wal dorgomsiisee qibxata magaalaa Finfinnee paarkii Michummaatti raawwateeti jira. Badhaasni kun bara 2016tti ogeeyyii jidduutti miira dorgommii uumuun aartii Oromoo jajjabeessuudhaaf eegalame. Hundeessituu fi hooggantuun maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolamaariyaam Adde Bashaatuu Tolamaariyaam yaada BBC'f kenniteen badhaasni marsaa 6ffaa Odaa milkaa'inaan xumuramee jetteeti jirti. Wantoota badhaasa bara kanaa adda godhan yeroo ibsitus badhaasichi yeroo duraatiif galma keessatti gaggeeffamurraa bahee paarkii tokkummaa magaalaa Finfinnee keessatti haala miidhagaatiin gaggeeffama jechuun dubbatteeti jirti. Badhaafamtoota umrii guutuu Beenishaangulii fi Harariirraa badhaafneeti turre. Kunis baay'ee miidhagaadha ture. Mirri isaanii baay'ee namatti tola jechuun dubbatteeti jirti. Dhukkubsatee wallaansa hordofuu erga eegalee kan bubbule artiist Zarihuu Wadaajoo badhaafamaa umrii guutuu badhaasa Odaa bara kanaa akka ture simteeti jirti. Baankiin Siiqqee artiist Zarihuun gargaaruu isaatti gammadeeti jira. Maatii artiist Abbabaa Tasammaas badhaafamtoota turan jechuudhaan Adde Bashaatuun dubbatteeti jirti. Badhaasni kun dameewwan sadiin jechuunis fiilmii, kitaabaa fi muuziqaadhaan ogeeyyii kan badhaasu yeroo ta'u damee sadan kana jalatti immoo badhaasota adda addaa 22 ta'aniitu qophaa'e. Badhaasni kun waggaa waggaadhaan birrii miliyoona 3 ol kan baasisu ta'us Adde Bashaatuun himteeti jirti. Baasii isa olaanaa kan baasisu ammoo geeba badhaafamtootaaf kennamu ta'us eerteeti jirti. Badhaasicha yeroo eegallu meetee geeba ni hojjeta yoo ta'e jennee gaafanneeti turre. Hin dandeenye amma biyya keessatti bakka tokko qofatti hojjetama. Isaatu baasii keenya guddaa nurraa fudhate jechuun dubbatti. Badhaasa Odaa bara kana weellistoota injifatan keessaa weellisaa Yoosan Geetahuunii fi weellisaa Andu'aalam Goosaa ni argamu. Hojiileen badhaasa kanaaf dorgomaman hunduu kan fulbana tokko hamma qaamee guyyaa dhumaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 hojjetamanidha. Kaayyoon keenya sagalee uummataa fi murtii abbootii seeraan namoota hojjetan jajjabeessuudha. Miira wal dorgommii keessa galchuun wanta haaraa akka hojjetan jajjabeessuudha jechuudhaan Bashaatuu Tolamaariyaam dubbatti. Sagantaan badhaasaa waggaa waggaan hojiilee aartii afaan Oromoo hojjetamaniif beekamtii kennuudhaaf hundaa'ee ta'uun kan jalqabaa ta'e badhaasni Odaa tarii akkuma yaaliiwwan isa duraa godhamanitti itti fufiinsa dhabaa laata sodaan jedhu uumameeti ture. Adde Bashaatuun gumaachaa fi itti fufiinsa isaarraa yaaddoon hin jiru. Badhaasni kun hojiilee afaan Oromootiin hojjetaman irrallee dabree sadarkaa aardii Afrikaatti badhaafamutti ni ce'a abjuu jiru qabaachuu himteeti jirti. Hojiin aartii Oromoo qulqullinaanis baay'inaanis wayyaawaa jiraachuu himteeti jirti. Barana weelluuwwan dorgommiif dhiyaatan 515 ta'u filmiinis 7 yookiin 8 hojjetamee dorgommiif dhiyaachuus dubbatteeti jirti. Bara jalqabaa badhaasicha hojjetan hojii fiilmii dorgomsiisan dhabuun bara 5 fi 6 boodatti deebi'anii walitti qabuu yaadatteeti jirti. Badhaasni kun firii buusaa milkaa'aa jiraachuus eerteeti jirti.